jiran jechuudha mataa isii jechuudha. Maal balleessitee irra haasanii deebi'e yoo jaalannallee taate nama akka nama tokko nama jaalatte yoo gargaarsallee taate Oromoo kutaa 11 bira dhaabbataa turte deebi'eetini wannummaa miidhatiin tun balleessitee irra haasayan maalika jechuun kanumarraa dubbataa jirra malee waan biraati miti. Coba fakkeenyaaf keessumaan dhaqanii yookaan yaa'anii jechuudha isiin balleessaa ta'e isiin tun dhalaadha dhalaan tun ni beekanii hanga harmira irraa takka ayileen seera baatiyyaan Oromoon gizee Maaltu ijoollee arsii ooftammaa inni kan jiru kun as jala saniifuu dhalaan jechuudha dhalaa yoo obboleettiidha harta qoonhaadha waamee kana maataati saniifuu jechuudha obboleettii sii ta'uu dandeessi ilmoo sii ta'uu dandeessi haadhateeti jaartiteeti deebitee saniifuu jechuudha isii yookaan balleessitu taatella isiin gizee haasawtu keessatti gizee takka takka dhugaadha ani hedduutu kan isii hordofaa wanni ni qabdi ni beektaa dogongora keessa gizee takka takka ni seenti isiin akkami seenti jina gaafadhu gizee isiin seenta san jechuudha namni keessaan dhaqee anuma guyyaa meeqaan jechuudha komantiifi barreessee laa akka kun sirrii mini je'een jechuudha ikkisin namni nama gorsa malee yookaan danda'u ta'e saniifuu jechuudha amma isiin guyyaa tokko dogongora keessa seentee jirti ummata baay'izawweeti moo ummata mee jiru kana ittiin ummanni mee jiru warra Suudii Arabiyaatiin beekta warra eegu kana jechuudha hin qabduu bakka isaan itti dogongortee jirti isiin illeen gisee dogongortee nama arrabsuun ni beekta. Waa'ee dogongora isii dhiisiti waa'ee dogongora isii haasaa hin jirru. Beekgeeffadhu eenyuun beeka dhaggeeffadhu. Dogongora isiisan jechuudha keessumaan dhaqanii gorsan malee asirra gabbaasanii gaggaragalchuun rakkoon qaba. Yaadu dhaggeeffatan akka mataa kiyyaatti dhugaa sitti maami akka mataa kiyyaatti akka mataa uummataa fi akka mataa kiyyaatti maatiin dogongora takkaallee hin qabdu Oromoo kutaa tokko bira dhaabbataa turte har'allee burillee hin dhaabbatti jireenya isillee haa jiraattu abbaa feetellee haa jaalattu wanni ummatuma kana hin abbaa isaan dhabsiiseetti irraa dubbatan maali? Ante haasaa jiru kana. Kanaaf dogongora isii akka asirratti atillee ibsitu hin barbaannu nu waan rakkoo jiru irraa dubbadhu. Malamaati isin dogongorti gisee dogongorta keessaan dhaqanii itti mammala asirra gaggaragalchuuf waan yaanii isaan dogongora qaban garuu isin hin dogongorto jechuun hin dandeessu atillee ni beektaa. Ilmi namaa hin dogongora namni dogongora hin jiru. Innaa kanaafuu akkasii uummata taaptaap sheer godhame. Dubbadhu baalee dubbadhu baalee biyya koo ka jedhu nuyi qabatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Akkam jirtu? Jirra akkamitti? Jirra wallahi galata rabbi alhamdulillah. Baga jiraat. Sirratti yaada maal qabda bee? Yaada takkaan qabu maakii garuu wanni isiin dogongortellee hin jirtu ilmi namaa kamiyyuu hawaafu aadamu dogongortee muka rabbiin hin nyaatinaa jedhe nyaatte kanaafuu namni dogongoraa eegisiin dogongorte kalaa asirraa dhaabatu wallaahi mucattii tana hamilema isii cabsuuf akka isiin asirratti hin dubbanne ummannummaan Oromoo ka isiin geenne hamilee cabsuuf mucattii tana akkanatti arrabsaa jiran malee warroonni arrabsanillee mucattiin tun gara kaaniin daa'ima kara kaaniin ammoo biyya baqaa jirti. Homa feeta yoo jette sila har'a namni maakii irra laallatu hin qabu. Kanaafuu an maakiin dogongora hin qabdu warroonni isii arrabsitan irraa gabbu'aa yeroo meeqa tiktaakii isii irratti guban yeroo meeqa silaa ol fuudhanii achi keessaa baasuu qaban malee wallaahi mucayyoo tan akkana godhuu hin qabani. Garuu isiin akkuma jette eebbaa achoo tiyyaa qabaa du'aa achoo tiyyaa qabaa homaan ta'u jette dhugaa isiiti rabbi bira haa jiraatu warroonni isii arrabsitanii isii gaddeebiftan homaa irraan buuftan maaliif ijoolleen Oromoo ka jiru dhiisi ka du'ee gaddeebifte irraa haaso'itti waan taateef isin gaddeebisa irraa haasaa warri gaddeebiftanii irraa haaso'itanii an ammoo yaanni an qabu kanuma. Galatoomii yaada keessa irratti illee galatoomii uummata mee sheer godha namnummaan akkas godha jaamu 17 kun mee sheer godha al tokko uummata taabii dhiisaa sheer godhame mee sheerii nama meeqa godhaa jira dhugaa rabbi mee sheer godha taabii dhiisa sheer godha takkame sheer godhame nama muraasa qofa namni sheer godhaa jiru. Erbaayim dubbadhu. Maal seetanii namni tokko dogoggora wanti jaamu kuni
akkaataa qaba, sadarkaa qaba. Dogoggora wanti jaamu sadarkaa qaba. Maatiin akka nama tokkootti nama Oromoodhaaf yaadaa ture, nama Oromoof yaadu. Wanti dogoggora jaamu maqaa Oromoo waan jaamu hin cabsine, safuu Oromoon tuyne, naannoo namaallee tuyne, wanti tokko tokko dogoggora osoo ta'e dhukkuba lukkuutiif sangaan qalanii jette Oromoon. Lukkuu dhukkubsattetti sangaan qalan. Namni dogoggoree dhiisee dogoggorri kun wanta ol nama baasuu jira. Amma Islaamni haala gaaromuu yoo dubbatu. Dubbadhu Ibrahim dubbadhu. Ummata taaf godhame. Mee taaf godha asirratti dawwalanii. Haana dubbadhu. Ummata. Saniifuu maakinuma takkan taatu osuma ka'inaafu hinaafee halkanii guyyaa hirriiba itti dhabutti inshaallah gaa'ilallee jaarratti hin hinaafina. Namni wal jaalatuun waan jiru. Aga namni namaa qabsaa'ullee isinii qabsooyte. Yoo gargaarsa ta'e gargaarsa kana inshaallah arraba itti isaan arrabsan isaan tokkotti xiqqeesse. Arraba isaaniiti. Wanni gargaarsarrallee ishii fageesse isaanillee akkatti ishii jibbisiise. Eenyu Hararge. Kana makkatti arrabsisiisee ishitti nama argu. Mee ummata sheer godhaat mee al tokko sheer godhaa mee yeroo takka sheer godhaa ummata. Mee warra mijatii tana jaalatan sheer godhaa abboo ummata abboo kana ummata dhageenye maal inni kun. Mee sheer godhaa. Isin sheeriin beeytanii mee namni haadha sheer godhaa. Ramman jiru galgala faadha. Wanna akkasii Nama xiqqeessuudhaaf nama gaditti gabbuusuudhaaf yookaan hamilee namaa cabsuudhaan uummata keenya uummata Harargee kana warri sadarkaa qabate garuu hamileen ishii yoomiyyuu hin cabtu. Isaanuma hamileen cabbu tetteessi malee hamileen maatii yoomiyyuu hin cabtu. Enna akkasii isaan irratti waalaikum salaam dubbadhu caaltu mee. Waalaikum salaam. Akkamiin nagee fayyaa jirtu? Jirra akkami. Jirra galata rabbi. Baga jiraatu mee asirratti maramaa kun lafa jaaltu. Ajandaan Harargee kun akkam jajjaasa? Maal beeyna reemee irraa dubbadhu fawaan irraa beeytu irra. Ajandaan Harargee kun mataa nu nyaate yaaki. Miciyyoon tun gaafa deeggarsa jettee muuxee na godhe. Muutii na gootanii jiru. Eenyu si godhe sin goone? Ayyee naayif godhe. Atiif godhe. Dubbadhu Naayif godhe. Dhiifama. rakkoon qabu. Nillee seenee takka darse wanta namaarrallee seenee dubbadhee hin beeku. Dhiifama. Baay'ettee taara argeetun garuu. Maali garuu sila maaliif akkanatti ittiin hafamne? Gaafa isiin deeggarsa guurtus warri gabbee sharmuuxa aslii salaata akkanaati hattu jaarrabsu isaan. Haala arguma teenya warri akkana jiruus. Warri gaafa isiin kutaa abbaa feetee isiin tun kutaa kanaa kutaa sanii jettaan nama tokko takkaa isiin addan baafne. Isaan warri gandummaa fi gostummaan huddummaan xantee huddummaan xanfatanii yaanas keessaa arrabaan la'ila. Harma yaanuun wallaalchisan walla idabbaraa miti qishallee taatu. Wallahi baay'ee nama jibbisa. Maal isaanii haataatu fadan arrabsan isii bira kutanii numa amma fa haadan qabdu abbaa hin qabdu diqaalaa midininyoo nama namarra jiru siraa dhaba. Dhabanii natti fakkaata jaalatanii dhabanii hundi isaanii. Ittiin hafanii jaalalesii kanatti hafanii. Wallahi jaalatanii dhaban. Jaalatanii dhaban warabba rukaaba. Gurbuma isiin jaalatte kanaaf hirriiba dhaban isaan maalumaan namaan gee jaalatamaa hedduu. Haa jaalattu. Xayyiba haa jaalattu. Dur jirtii dhalaan jaalatti dur jirtii dhiirti jaalatti. Hai. Maaltu hudduu keessaa isaan qixqixaan jaabar uummata gosaan mataan isaanii guutan. Miidiyaa kanarratti
miidiyaa kanarra numa garraa takkaa gabbaatee jecha namaan jetteen beektu. Iftaatee jiraatti yoo Takkaa raagabuu jettiin jenneen wanti isiin itti arrabsamtu gosa isaanii wajji afarsuu didde. Wallahi gosa isaanii wajji deeggaruu namni gosa afarsu sinuma hin jiru dadhabanii dhiisan didde. malee. Hin jiru biyya nyaatan malee gosa isaanii wajji argee himatu si jibbisiisa wallahi billahi. Isaan margoosaan adda wal qootanii biyya nyaatan warabban qaaba an takkaa nama narrabsine takkaa nama narrabsine narra kutte boo wanni isaan irra kaafatan geemii wardaa san irra kaafatanii galmee dirqama kannitee bire hundi sagantaa kana dubbachirra taa'aa jiru. geemii wardaa ishii qabachiise geema wardaadha. geemii wardaa isii jettee wardaa geemii qabatte maal cideen Egaa ishiin hin qabachiifne bakkatti. geemii isii taphachiisa isii Wallahi taphachiise uummata keenyaatu yaabbalayyan keenuu dhufte rabbummaa keerii haa godhu manni argee waraabee. daangaa dabarte warabbal kaaba daangaatti dabarte miqiyyoo tanatti akkuma isaan ta'u yaanuun beekan ummata hattuu Wallahi mijootanaat ilmoo onnee qabdu intala funyaan qabdu malee basiraasaan qaata qaamantii jijjiirsisanii ariinaa arrabsan. caalaa janiin tokko faan caalisa haa godhu afaan keenya bira kutanii afaan sharmuuta ummata lixxanyaa tanaan arrabsanii dhageesse. Caalaa fi sabboonaatu itti jira ammaas mujaa gurbaa ibsaa jaaluun tokko. Caalaa nuuree fi sabboonaan tana haadha duraanuu tana haadha bikkayyuma dhaabbata tana haadha sabboonaa jechuun xaasaadha xaasaani beeytaami anummatuma keenya harargee baanan kana tuffadde wallahi namaan akka isaanii jibbe addunyaa tanarraan qaba bulgaa. Nah, kasih artis ini pada mau ikut rakas. Sabab biraanuma keenyuma harargee kana dadhabannee bar. Kana haciisa nama ada wanni harargee fojoreen kuni gabbahanii nama tokko firraa arrabsuu firraa dhoorkuu hin dandeenye kun gosa tamii tun gosaanne tummaarre ummata gosa miidiyaa irra barate ummata gaara duubaa dhufanii injaa baran gisee takka gosa isaanii haadha baranne biyya keessaan dhufne beeynagaa hunda dibaniif shukkuma malee intaltiin dhageeffadhu nagoomaiif dibaniif shukkuma malee intaltii isaanuu quban qabdu nagaa firraa taphatu jirti bilaashuma iyya malee. Marataan ibbar maatimma maal goota sareen nageema dutaa oolti malee waraabeysa hin jirre mee maal fuuti walla maal fuuti hoolaa guddifatuuf intala namaa gaffuratanii deemanii dhaluu danda'an amma sabboonaa fi caalaan saffaan intala sana dhaluu danda'an ni naafanii bari sabboonaan hiriyaan isaa akka isaa kana fa'a hiriyaan isaa biyyatti ilma intala hannattee jirti jireenyi jalaa badeemni inni wallahi inni kan jireenyi jalaa badeemni uummanummaan arargee dhiirtee asirraa hudduu lafarri gattu toni huddi warra jireenyi jalaa badee hoodii gaafatee biyyaa warra takka warra magaalaa bar harreedhaan qoraan magaalaa geeffatu suudii dhufee akka nama rabsa ummata sharmuuta butaanti aadaa haatee biyyaa bee hunda wanni nasraa gursum geemii taphattu san isii tana qabatee dhaabbataa bara ummata bocoroo ummata fuulan dhiqatin gaafa muniiraan taphattu osoo muniiraa jala jirtu osoo makiinaa hunda kan nu jirtuuti haadha faatee takkaa fi maayikii ni raqqanna jaanii afaan bananii waraabessi nama nyaatu maaliif akka namarratti hiyyeeffatan bodoyin hundi Tahu kalau memang tahu. intalti osuma isaanii jaan harkanii osuma isaan gubatanii aruusee godhatte heerumtee bultee fi keessa taa'utees bilaashuma dirratti hafa warri kanatti saaqatee warri asli salajanis ijoollee harargeeti warri xiqqaalajuus ijoollee harargeeti warri dullatti ijuunis ijoollee harargeeti dhalaan takka faan dhalaa dhiinuu hudduu goggoge qaanfadhaaf irraa dhiisaa miciyyoo ittiin hinaafinaadha dulloota maraati. والله beera jaarsa beeru machaarji ni dadame hudduu isaanii ailaandii fi muka fiddii muka ummata dadhabne wallahi ish nama jibbisiisan dhugaa rabbi
Ummata bartaara Kan kana Mata kan. burgaya tu dalam mana kami tak kawan bertan. Somalia kayak kita isi tan. Maakitti Gubba Somalia kayak isa sharmutichi. Afan dere ise jarsi dullachi. kanarra. Maikiti ni. Kiyaara Iftu fi iftu ablee malee tigar gasa guri jenna nabi deje sadis gabbase dullachi galgala kana. Aagan. Ada sani asal ni bodo unda bodo. Budara bodo awal jejani. Kalau sani Agartamo. shamarran keenya walla keenya ijoon Baru gara ummata intala ada salte sharmuti tiya hada tiya rab sujirta ya konka tiya tanaka o namni ada kamu namni balajen dala kamu intala dala sirra babati intala mataka kami namni amata gada rab so ummata fojore bodo Muhammadu gowwa Muhammadu da yusa jarin da yusa kana Muhammadu Muhammadu nakana tama maiki asirra dabate maiki rab so konjechu Muhammadu ko takka sudi zene kama chal mahada sale kasudi tu ko la bitate dikala innati abome walla ke walla ke me walla ke Irbain maal tene rakka moyti kabadase. me shamarran keenya lama shamarran kabara keenya kana dagaa mutum gada wandan biya na rafsa isanu kasisi rafsani minuti siana gona ya rafsa Ni arrabsa. wallahi ya rafsa Baru gara magannu furotani rafsa tannen Alam di sani ummata jireenya waan biyyaa bee bollaale bodoosha asitti jawwaala harka qabatee jireenyuma fi kanaa'u edaan namni jireenya fi kana suudi biyya namaatti harkee namaa rakkaboo me shamarran keenya mara takka maayii qabadame me akkaan jeeti Dubbadhu mee. maal seetani meemma isinummaa warri waan rabsu kun waan raba kana dhaaba maaliif jettee jettanii ona gaafattani nama wallaalaa kana guyyaa tokko magaalaa Hararitti hoteela tokko seenne hoteela Shir godhaa ol tokko mee. hoteela kana wayii nyaannennee mana hoteelaa ol seenne. Mee isin shir yoo gootan maali? Taabii dhiisati shir godhamee takka. Baanii fi mana hoteelaa ol seennu ammaan tana namichi tokko nyaata dhiyeeffateeti nyaata lafa kaayatee harkaan dhiqadhayee achi garagale hanganumatti hattichi tokko ol seene. Hattichi hoggaa ol seene kursii irraan jira nyaanni namicha kanaa nu bira jira akka nu moggaa taa'u jira. Hattichi kun ol seeneeti namtichachi ilaalaadhaa. Nyaata kana saanaa bakka namtichaaf kaayanii fuudhee Waalaikum salaam daraartu. kursii biraarratti jira. Waalaikum salaam rahmatullahi wabarakatuh. Eefanne dhugaa rabbi hoggaan gale nagarre dhugaa rabbi niin kute jawwaala bira yaafii ergadde dhiifama. Shi dubbadhu Waa mee. akka ajaa'iban na bira Yaada jira. maal qabda mee? Darbaa mee qooyi mee. Asirratti yaada maal qabdati? Maal jechaa jirtanii joon dhageenye dhugaa. Okay, hin dhageenye. Bakka dhageeffadhu. Ummata ta'a boora. Shi irbaa mee dubbadhu. Mee sheer godhaa ummata sheer godhaa mee sheeriin hin jiru bar. Daraartu dhageeffadhu mee bakka hin deebita shi. Ummata sheer godhaa. Irbaa mee dubbadhu ati mo'itti irraa kaase. Ummata mo'itti irraa kaafadha. Mo'itti irraa kaasaa dubbadha ummata. Shabakaasaati irratti dawwalu jira fakkaatti. Akkas. Innaa akkasii dubbadhu caaltu ati. Absheer taate. Taa akkasiiti obboleeyyan kiyyaa. Hanga isaan if kabajan takkatti nuti arrabsuun dhiifnu fooloo na godhaanilleen anis fooloon isin godha. Hojii godhannaa isaan ta'an maal jennaan nuti isin hin dhiisnu hanga isin harka kannitee isin aanurra kuftee dhiifama nu gaafattu dhiifama biyya abbaa keessanii isin gaafatti dhiifama maaliif isin gaafatti maaliif balleessitee isin gaafatti dhiifama. Nama tokko gabbaatee dhiifama hin gaafattu dhugaa rabbi nama tokko gabbaatee.
nama tokko hoo kan nu dhageessullee taate nama tokko gabbaatee dhiifaman gaafatu tanneen fojoree jireenyi jalaa badee suuti jireenya wal qixxeeffachuu jirtu tan. Ummata haadha abbaa isaanii bikka jiru quban qabne ummata saree maraatte. Akka saree dutaa oolani wallaahi. Ummata sheer godhaa mee sheer godhaa haala tokko mee ummata. Mee sheer godhaa nama shan irratti sheer godhaa dhugaa rabbi. Wallaahi. Isin bakka Raacha bishaan keessaa wacuu raacha bishaan keessaa wacuu leenci dhufee bishaan dhugee deema jaan. Maayikiin akkasii leenca keessanii wallaahi na amana leenca keessanii waan takka irraan fuutanii. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maal Zaahir oduun geeffamu? Maal geeffamu kun hin geeffamu. Ummata taap godhaa mee sheer godhaa. Mee ati yaada maal qabda kennadhu mooneet. Hanga manni dhiisutti isa deemni jette. Maantu jira jedhee yaada hin maantu jira jedhee badii maantu daragame jedhee. Ati yaada sii kanarratti maal kennitame yaada maakii irratti. Maakii deeggartamoo maakii mormite. Jechuun akkam maakiin paartii qabdi paartii deeggaraniif hin deeggarre qabdi. Badhaadhin namaa birqeenyaadha maakiin. Badhaadhin naa maalii dhiisiti ati amma isii deeggartamoo hin deeggartuus hin jedhee barata. Hin jaalattamoo akkamisi. Ani Jawaariin malee namni deeggaru hin jiru. Isii hoo? Jawaariin achi nama deeggaru hin qabu. Hunnaata. Rakkoon qabayyee. Okay, eshi. Amma eshi. Nama barumsaan Oromoo qare dhageeffadhu Zakir. Nama barumsaa Oromoo qare deeggaree achi barnoota irraa fudhadha malee nama biroo deeggaruu hin danda'u. Nama akka kiyyaa baqataa deeggaruu hin danda'u. Sunillee bar nama Oromoo qare laali kan nama akka wanni isitti miidiyaa kanarratti beekamtii qabullee deebi'ee nama Oromoo jaalladha deebi'ee. Dhageeffadhu Zakir kabajaa yoo akka obboleettii tandeetti kabajaa yoo naan jette hin kabaja'e garuu Jawaariin sababa deeggaru paarkii qaba kan akka ta'e dhaaba akkan barnoota eessa akka ga'ee hayyummaa akkamitti akka qabu dhageeffadhu kan moonetti dhageeffadhu. Isii dammoo baqattoota tiyyaan hin jaaladha hin kabaja gaafii gabaabaadha kun. Okay, gaafii gabaabaadha deebi'eetiin amma uummanni gaggara galchee irra haasa'ee akkana hin gargaartu kaan hin taatu. Dhageeffadhu Zaakir ati akkanuma dhattee harka itti gadi gatte malee jechuudha. Ijoollee wali dhageeffadhu harka ittiin gatiin wali wayi maakii miidhan osoo ati amma gabbaatee ilma arsii taate gabbaatee maakii ta'aa irratti qaata dirree hayyoota meeqa galabbaxanii arrabsara har'a maakii takkatti lolataara malee jibba isiin qaban namni takka jibba isiin qabu sii galee dhaqee gaafadheera nama dhibba meeqaaf irra taasaa arrabsan argite. Maakii takkatti jibba irraan qabni jedhan akka nama Oromoo deeggaruun nama sagalee nama hordoftoota hedduu qabutti dhaadhee uummata keenya sagalee nuu ta'i jennaan hin mari'adha jettee nu diddee jedhe komii himataara. Yoo isin dhuguma akkas taate balleessaa isin qaba. Sigalee Zaakir. Yeshi. Uummanni keenya jedhan ammallee maakii jedhan uummanni keenya mana